namni ibsaa akkana godhaa jiru kun isin ilmoo namaati. Maammadii fi abdiin isin ilmoo namaati. Akkamiin akkana gootanii? Tonoo itti xiqqaata habiibi. Tonoo itti xiqqaata. Yoo inni as ga'e uftuu bageebi. Achumaan baata. Saniif taanaan ila dubbattee ansa ajjeesa. Tamaam. Namni ibsaa wajjin paappaaf jettu. Walla addunyaa irraa si dhaamse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota kiyya ashama harka fuunee bakka jirtanitti jaalalaa fi kabajaan kiyya lagaa fi gaara qaxxaamuree isin bira haa ga'u isin jechaati. Deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo maal qabattee nu dhufte jechuun keessan oolamu waan addaa waan ajaa'ibaatiin qabadde isin dhufe. Wanni addaa wanni ajaa'ibaa wanni haroonii hoo maal jechuun keessan oolamu gaa. Gareelee agartee akkanumatti faayidaa takka malee akkanumatti waatu. Kan agartee waa takka fiduullee dadhabdee akkanumatti harakaataan daaraa nu goote tana. Garee tanarraa haasa'uu dhufe likki isaanitti himuudhaan dhufe eenyu jettanis gaa Ibsaa fi Sa'iid Ooroo jechuudha. Jara kanneen irraan dubbachuu dhufe gaa har'a gaa mee dhimma jaraatiin isinii dhufe na wajjin turtii gaarii isiniin jedhaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Ibsaan rakkoo addaa keessa jira. Rakkoo jabaa keessa jira. Namni ibsaa akkana godhaa jiru kun isin ilmoo namaati. Maammadii fi abdiin isin ilmoo namaati. Akkamiin akkana gootanii? Tonoo itti xiqqaata habiibi. Tonoo itti xiqqaata. Yoo inni as ga'e uftuu bageebi. Achumaan baata. Saniif taanaan ila dubbattee ansa ajjeesa. Tamaam. Namni ibsaa wajjin paappaaf jettu. Walla addunyaa irraa si dhaamse. Ibsaa isin. Na kaa'ina isin hin beektanii. Kota dame basa akatti si bata shillala basa nam haji wo haji akafiya se haru akana dinga gana wa edin si bina ci du majraus katadu kona baftajan akka waan bakka kiyya bu'aniitiin godhaniitti dasna jedha jechuudha. Das tonootti xiqqaata boo nama agartee namaa ol jira. Ana malee namni hin jiru. Ana malee namni hin jiru. Samiin tiillee dachiin najaa jechaa deemu. Likki gashtanii aboo abdii fi maamme na boonsitan hiriyaa akkana qabaachuun saahiba akkana qabaachuun akka nama bakka kiyya bu'ee harka kiyyaan godhee agartee yeroo sanitti qaamaa isin bira jiraadhee osoo isin wajjin godhee laadhee hagamnatti tola ka amma waan isin gootan kanarratti dasna jedha jechuudha. Osoo qaamaa isin bira jiraadhee hagamtasna jedha. Likki gashaa boo likki gashaa nama isarra dhufeellee nama har'allee borullee ibsaarra dhufee agartee harakaata godhe guutuu daran ibsaa caala goona. Ibsaa caala daran jechuudha. Ukkaamsinee lallaafisnee caccabsinee akkanatti akkana goggooneetti ilaali bashaq goonee agartee irra deemna jechuudha. Akkasi dhiirata akkas nama godha. Na boonsitan qeerrooti jajjabeeti. Ammaan booda agartee adabatee yoo taa'ee jira. Gareen isaatis harakaata goggoonaan isinii dhumattee jirti. Kanaafuu adabadha ta'an dhaamsa kiyya. Ol deebi'aa mana keessanitti os garagala adabadha afaan keessanii fi harakaata keessan kana ol deeffadhaati liqimsaa taa'a jechuun dhaamsa kiyya. Isiniif ta'a. Isinii ta'uu dida. Isinis ibsaarra dabalamuun keessan shakkiin qabdu jechuudha. Shakkiin tokko hin jiru. Akkasi na boonsitan qeerroo jajjabee kanaa tana wajjin dhalachuun qeerroo jajjabee kanaa tana wajjin hiriyaa godhataniiti wajji taa'uun na boonsitan ibsaa fi abdii akkasi abboo silaas bira jiraadhee akkami silaas bira jiraadheenis goonee jirra jechuudha. Kanaafuu maashaallah jajjabaadha. Warri agartee harakaata gootan akka agartee ibsaadha ta'uudhaaf yoo barbaadan kotta waan nyaatan isin keessa dachaasuudhaaf qophiidha jechuudha. Kanaafuu waan nyaatanis of keessaa fixaati qulqulleeffadha dhiqadhaa kotta. Gaggara gashinee ol gara gashinee isin raasnee isin dhamaasnee akkanatti waan isin qabda isin keessaa baasnee duwwaa isin gadhiisa. Duwwaa
qullaa isin gadhiisna qullaa maa raa'ikum isiniif irra wayyaa mire adabadhaa ta'a liqimsaa mana keessatti ol garagala adabadhaa ta'a harakaata keessanii fi jecha takka malee liqimsaati ol garagala ta'a dirqamatti isiniif hin taane harakaata isan godha yeroo muraasa booda isinis akkasumatti of gartu akkasuma kanaafuu haasaa isinitti hin dheeressu dhaamsa isinii dabarsee jira isiniif ta'a fudhadhaa isin ta'uu baata lafti kinoo dirreen kinoo jedhe fardi kinoo dirreen kinoo akkasi kanaafuu ibsaa kan baga gartee bashak gootanii bishikshik gootanii keessaa baastanii na boonstanii jirtan laayik gooneerra laayik akkasi tahiyyaati lakum